Hello, akkam jirtu tasfaan jedhama kun viidiyoo SQL afaan Oromootiin barachaa jirru itti fufuudha. Kun viidiyoo kurnaffaadha. Akkuma beeknu kanaan dura viidiyoo tan darban keessatti daatabeezii keenya hojjenneerra, daatabeezii keenya keessatti gabateewwan galchineerra. Amma wanti taanu daatabeeziin hojjetamuu isaa xumurree argineerra. So gabateewwan hojjennee itti gargaaramuudha amma. Normally amma iddoo kanatti amma daataa kana amma hojjetamuu fi amma viewuun kan biraa amma qophaa'utti hojiin kan professionii biraadha. SQL developer jedhu database managers, administrations maal warra jedhantu amma kanatti hojjeta. Kana booddee garuu hojii data analystii fakkaata. Maaliifii daataa achi keessatti kuusame kanatti baasee gargaaramee riippoortii adda addaa qopheessee analyze godhee kan maanejeriidhaaf dhiyeessu gosa data analyst hojii data analyst warra hojjetanidha. Har'a wanti ilaallu daataa beezii keenya inquiry erguu koodii adda addaa erginee daataa achi keessaa waraabuu ilaalla. Kan ittiin waraaban keessaati tokko kan beekamu kan already beektan select statementidha. Select jechuun filadhu jechuudha. Kun urjiin kun yookiin staariin kun hundumaa waan jechuudha. From Afaan fakkeenyaaf daatabeezii keenya Afaan jedhu keessaati waan jiru hundumaa annatti agarsiisi. Yagguu jennu waan daatabeezii sana keessa jiru hundumaa nutti agarsiisa. Riikardii 10tu jira akkuma beeknu. Recording kudhan sabbaatu nutti agarsiisa. I hope warri mobile irraa argitanii natti argamu jettanii amma akkasitti argamu abdiin qaba guddiseef. So akka guddina kana akka tufumu olii gadi xinnoo ishee akkana godheen olii gadi sochoosaa. So akka argitaniif abdiin qaba. Egaa tokko select statementiin kanadha. Waan kana keessa jiru egguu select egguu jennu normally warra mata dureedha kan nu ilaallu. Okay, warra mata duree kana hunduma isaanii naafiliidha. Kanaaf waan gabatee kana keessa jiru kun gabateedha. Waan gabatee sana keessa jiru hundumaa naafilii jennaan hunduma waan jiru daataa roga tarreessa ta'uu toora hunduma isaa baasee nutti agarsiisanti keessaa hafeen jiru jechuudha. Garuu yoo hunda barbaadu hafne fakkeenyaaf yoo kanaa fi kana maqaa naannootiif afaan dura yoo barbaadne akka sana jaalamman duwwaanuu filennaani akkuma arginu maqaa lama qabu jarri kun maqaa walitti hidhamaa miti akka jara kana. So maqaa naannoo akkanatti barreeffamuu qaba. Magatii jecha tokko waan mata duree tokko waan ta'eef afaan duraa. Okay. Kan nuuf fili jenne waa lama duwwaadha. Maqaa kanaaf kana duwwaa arguu barbaanna hunduma isaanii miti. So gosana limit goonee akkanatti maqaa naannootii fi afaan jalqaba naannoo itti gargaaramu yoo riippoortii nu gaafate akkana goone limit goone yookiin xiqqeessine asitti wanti nu sila jennu hundumti isaa dheeraa ta'uu danda'a. Akka nuti 10 duwwaa hojjenne malee tarii 10,000 miliyoona illee ta'uu hin danda'a. Asii gadi fooliinsa. Yeroo baay'ee kuni asitti nuyi 1 2 3 4 5 6 duwwaadha. Kun amma 50 amma 200tti deema. Inni kun immoo amma miliyoonatti iyyuu deemuu danda'a. Asii gadi ni 10 duwwaa qabna. Maaliif naannoon nu qabnu 10 duwwaadha daataan beeziin keenya. Kan akkuma manageable ta'uuf kan kana file. So kun fakkeenyaaf gurgurtaafaa ta'uu danda'a, maqaa namaafaa ta'uu danda'a. Baay'inaan guutamuu danda'a yeroo sana hunduma isaa waan hin dandeenyee fi warra 200 keessaati 2 3 4 maybe 10 amma waraqaan tokko baachuu danda'u gabaasni waraqaan tokko baachuu danda'u goone kana limit goone yookiin xiqqeessine baasuu dandeenya jechuudha.
kan biraa kan ittiin xiqqeessinu isa tarree kan ammoo toora kan ammoo dhiifama. Tooraaf tarreen waliin nan rukuta. Isa tarree kan ammoo where statementidhaan limit goona fakkeenyaa fi akkas jechuu dandeenya select warruma kanayyuu filuu dandeenya warruma kana goone warruma kana goone from afaan ilmatti fufa garuu maal jenna where dhiifama gadin buta kana jennoo se where jechuun bakka qubee equals laatiinii gatii qubee ta'eef immoo kana keessa galuutu irra jiraata. Maaliif daataan keenya achi jiru varkarii waan ta'eef. So amma maal jenne hunda filuurraa hunda daataa kan kennurraa mata duree kana jalatti iddoo qubeen laatiinii ta'e duwwaa naaf fili jenne kan filame jiraan lama duwwaadha garuu yoo duwwaa tokkotti daballee gaarii ta'a yoo qubeetti daballee caalaa bareeduu danda'a. Qubeetti daballee mata duree qubee iddoo malee barreesse qubee mata duree qubeetti dabalee wanti badan jiru word iddoo malee barreesse ammas dhiifama. So kan qubeen isaanii laatinii ta'e magaala isaaniitii fi magaala duraatii fi kan afaan isaanii qubee akkana limit goona waan baay'ee keessaatiin limit gochuu hambisuu dandeenya yookaan barbaanne immoo warra kanatu hin taane by the way daataan kun sirrii miti jedheera. Daataa calluma jedhee ani barreessama dhugaa irratti waan hundaa'e miti yookaan fakkeenyaaf ta'uu danda'a dhiisuu danda'a warra saabaatti gargaaraman Amaaraa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay akkana limit goonee daataa keenya tarreef toora isaa limit goonee akkasittiin ilaaluu dandeenya jechuudha akka kanatti. So tokko kanadha. Akkamittiin akka filuudha akka kan daatabeezii keenya keessatti ittiin filuu dandeenyu jechuudha kana limit goona. Kana yoo adda baasne hin ta'u yoo kana goone SQL'n kun mata duree biraa kun mata duree biraatti fakkaata garuu asitti mata dureen isaa tokkodha waan ta'eef intana gochuu hin qabnu akka mata duree tokko ta'e kan ittiin agarsiisnu ammattuu kana keessaa keenyeeti jechuudha. Yoo akka warra kaanii fakkeenyaaf akka warra qubeen lamaan barreeffama kanatti yoo ta'an rakkoon qabu kun akkuma jechuu tokkotti fudhata fakkeenyaaf as fidee ifama kana as fidee kanarraa balleessee rakkoo tokko illee hin qabaatu. Maaliifi kun sila yoo jecha tokkotti barreeffame waan ta'eef akkuma qubee kanaati jechuudha. Egaa kanadha kan biraa where statementiin kanadha hunduma isaatiin filuu yookaan ammatti barbaanne filuu kan biraadha. Kan biraa distinct waan jedhamutu jira select distinct fakkeenyaa fi biyya kana keessatti qubee gosa meeqatu jira yoo jechuun kun fakkeenyaaf sarara kumaatamaan jiru yoo ta'e amma akka kan arginu warra kana lama duwwaa argina garuu gajjallaa yoo deemne baay'ee ta'uu danda'a arguu dhiisuu dandeenya garuu meeqa duwwaadha kan jiru
walumaa gala qubee meeqatu gosa meeqatti gargaarama biyyi kun yoo jenne distinctiidhaan adda baafanna jechuudha. Qubee distincti qubee naafili from afaan gabatee keenyadha. Distinct jechuun fakkeenyaaf asitti yoo laatinii 2-3 jiraate jechi tokkuma piik godhe. Yoo saabaan 2-3 jiraate jechi saabaa piik godhe. So kana piik godhe gaafa ga'u no piik godhe bira darba kanas ga'u irra darba kanarratti ga'u irra darba. Gaafa godhana dhufee si as ga'u kanas o darbeedha. Amma dhuma kan inni amma kana koodii kana biraa eegnu maa inni laatinii fi saabaa al tokko tokkotti duwwaa ta'uu isaati jechuudha. So kan akkanatti nutti agarsiisa. Distinct baay'ee gaariidha. Yeroo waa dheeraan jiraate waa dheeraa sana keessaa fakkeenyaaf qo'as iddoo tokko nutti agarsiisa. Daatabeezii jijjiiree bittaaf gurgurtaa keessatti namni almee qaba deddeebi'ee bituu gurguruu danda'a. Kanatti gargaaramna. Bituu gurguruu danda'a. Yoo namni barbaade iyyuu deddeebi'ee haa bitu meeqa bitan kana ordii kana. Nama meeqatu narraa bitee walumaa gala namni dhufee viziit na godhe eenyudha. Al meeqatuun taane eenyudhaan lakkoofsa namoota meeqaati. Select distinct dura waan sana achi keessa jiru ilaaluu arguun barbaade. Select all from order. Okay. Distinct nan isa amma fi distinct nan isa waan achi keessa jiru hundumaa naaf hin jedhani amma diimaa naa kenna maalii fi daatabeezii kana keessa hin jiru waan ta'eef. So daatabeezii koo daatabeezii sana keessa jirutti jiruun qaba. Okay, akkuma sana inni kun sirrii ta'etu warra kun gatii daatabeezii federaalaa jedhu keessaa waan dhufaniif akkan hojjenne ta'u akka rakkoo qaban. Anyway, akkamittiin akka fiiksi goonu illee duraan argineerra. Kana keessa waan baay'eetu jira. Namoota gurgurtaaf bittaa godhaniitu jira. Walumaa gala namoota 850tu jira. Namoota 850 hin jiraatu garuu orderii yookiin ajaja waa bituu 850tu jira. Garuu kana 830 kana nama meeqatu ajaje? Asitti kastamariin ID'n isaanii jira, maqaan isaanii jiraachuu baatu. Tarii namoonni 2-3 ajajan jiraachuu danda'an fakkeenyaaf barbaannu. Namni 2 ajajinaa barbaaddu argitu. Boom. Nama jiraachuun diduu. Kunoo inni kun nama tokkodha. Okay. Kanaafi nama 830 miti kana jechuudha. Kan biraa ammas namichi kun damsi dhufeera. Kunuas nama 2 nama kan biraa. Okay. So walumaa gala namni deddeebi'ee ajajata jira jechuudha. So nama meeqadha walumaa galas keessa jiru? Namoota meeqadha? Namoota al meeqa dhufan? Amma al meeqa akka isaan dhufan argina 830 dhufanii garuu nama meeqatu 830 kana namni irraa bitu nama meeqadhaadha. So waan sana maal jenna hunda dhiisiiti customer number duwwaadha kan inni barbaannu. Customer ID kana distinct customer ID naafilii eessa ordera kana keessaati
iddoo nama ajaja gabatee ajajaa keessa gabatee order jedhu keessa kastaamaroota warraan dhufeen irraa bite eenyu fa'i amma sana irraa bitan already beeka agaruu nama meeqatu dhufee irraa bite jenne namoota sana irra deddeebi'u amma wanti nutti agarsiisu maa inni nama 89 qofadha kan irraa bite walumaa gala al meeqa garuu birraa bitan walii gala al 830 irraa bitan jechuudha. So waan akkana gochuudhaaf nu gargaara distinctiin fakkeenyaaf tokko wanti nu gargaaruu fi tokko tokkoon isaanii amma baasanii yoo jenne asitti sana keessaatti waan isaan baasan yoo jiraate abaluun amma na baasa abaluun amma na baasa abaluun amma na baasa jedhee nu kaa'a jechuudha distinctiin sanaaf nu gargaara fa'i. So distinctiin tokkodha kan itti select statement keessatti kan gargaaramnu jechuudha. Okay. Kan biraa where statementidha. Already argineerra where statement asitti where statementiin baay'ee barbaachisaadha limit gochuudhaaf fakkeenyaaf akka kanatti define goone akka bakka qubeen abaluu ta'e akkana jenne fakkeenyaaf lakkoofsa gabatee barataan isinitti agarsiisa gabatee barataa keessaati select all from barataa haala biraatiin where akkatti gargaaramu isinitti agarsiisa. Amma hojjetu maaliif database sanarra hin jirru so database sanatti deebinee yoo script goone gabatee barataa keessa waan jiru argina. Okay. Gabatee barataa kana qaba. Garuu gabatee barataa kana keessaa mee barattoota naannoo warra barattoota lakkoofsa barattoota adda addaa qaban ilaaluu arguu barbaanna fakkeenyaaf select all jennu mata duree hundumaa filuu garuu where statementidhaan where waliigala mata duree waliigala. Okay. Waliigala equals mee warra 70 kanaa filuu. Okay. Equals 70. Okay. Akkuma akkana jennu gabatee barataa kana keessaa mata duree kana jala sirriitti kan itti barreessitu dhiifama akkas ture gabatee kana mata duree kana jalatti warra lakkoofsi barataa 70 ta'an naaf filii. Amma warra 70 ta'an duwwaadha kan dhufan jechuudha. Warra 70 kanadha kan inni weeriin kun kan inni hidhee warra kaanitu hin taane kana warra kanadha. Okay. Warra kana akkanattiin yoo barbaanne mata duree kanas limit gochuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf hunduma isaa kanas jenna malee fakkeenyaaf kana duwwaa gochuu hin dandeenya akkas godhe. Select for naannoo. Okay. Koomaa waliigala mata duree kana lamaan duwwaadha kan barbaade for naannoodhaaf waliigala naafil garuu warra bakka lakkoofsi waliigala barattootaa 70 ta'an duwwaa. Sirriimiti akkana jechuudha. Akkana goonee weeriin kun baay'ee nu gargaara jechuudha waan akkanaatiin akkana goonee filuudhaaf. Okay. Kana keessatti kana gargaaramne wanti beekumsi jiraatu waan adda addaa gargaaramuu dandeenya fakkeenyaaf kanatti gargaaramuu dandeenya. Dhiifama. Kanatti gargaaramuu dandeenya warra caalan 70 ol fi kan 70 wajjin wal qixxee ta'an. Greater than or equal to greater than or equal to ta'uu isaati. Kan biraa immoo
less than or equal to yogguu jennu immoo less than or equal to less than or equal to kan biraa immoo tasayyuu kan not equal to jechuudha kuni beekuu qabdu kana not equal to yogguu jennu jarri kun keessa jiraatan jechuudha warra 17 warra kaantu dhufa malee yaa argitanii akkana jecha akkanattiin jira kanatti gargaaramuu qabna jara kana irratti dubbisaa akkuma lakkoofsa wajjin wal qixaate kanatu adda malee warra kaan kun not equal to dha iddoo biraatti garuu kana ta'uu dhiisuu danda'a iddoo tokkotti mallattoo adda addaa ifama mallattoo adda addaa qaba so asitti garuu SQLin garuu management studioon kanatti not equal to kanadha jechuudha okay kan biraa I think kan biraatti deebina ammaaf kan duwwaanuu wajaa kan biraatti deebi'a wantan tokko immoo ibsu barbaadu yoo warra kanatti asitiin gargaaramnu ta'eef yoo nu rakkisa ta'e jara kana comment out gochuu dandeenya comment out jechuun maa jechuudha akkan hin hojjenne gochuu jechuudha maybe kolaasuu jechuun ta'inna laata I don't know afaan kan biraa akka ta'uu danda'u yoo comment out goone bifa kana qabaata bifa kana guu qabaatu waan barbaanne illee yoo goone kun SQLin kana waan tokkotti jijjiiru okay akkan fudhannetti akkan jirretti fudhata akkan itti goonuu dandeenyu immoo yookaan sarara tokko akka kanatti okay kan yoo sarara tokko ta'e akkanattiin banne akkanattiin cufna hunduma saamummas wal faana cufuu dandeenya fakkeenyaaf kan asii kaasne amma asitti sarara 3 4 akkana goone cufuu dandeenya okay so achi inni kun amma isa kana duwwaadha kan hojjetu yoo barbaanne kana select goone illee yoo raan goone kan hojjetu isa kamidha isa kana duwwaadha isa kana duwwaatu hojjechuu danda'a inni kun uumaa tokkotti fudhatu SQLin is ignore godha kana okay kanaafi baay'ee barbaachisaadha sanallee baruun jechuudha akkuma argitan kun immoo gatii database biraarraa dhufee fi databasein kana Northwind waan turee fi isa jedhu waan turee fi asirratti asii isarnumoo federaalalla waan jirruu fi waan federaal waan jirruu fi inni kun asiitti akka dogoggora qabuttidha fudhata yoo dingata raan goonillee error message nuu kenna jechuudha kanaaf akkana akka ta'u isa kana cufuudhuma nurra jiraata akkanatti cufnee isatti gargaaramu irra jiraata akkana jechuu barbaade egaa akkuma isinitti agarsiise yoo laayinii tokko cufne akkanattiin cufna yoo laayinii hunda wal faana cufne akkanattiin cufna jechuudha fakkeenyaaf yoon kana balleesse yoon kana kaase automatically kan cufu kanaaf kana jechuudha laayinii hunduma yoon kana balleesse achi immoo yoon kana balleesse ammas kan cufu kanaaf kana jechuudha so al tokko cufuu dandeenya bal'inaan laayinii tokko duwwaas cufuu dandeenya jechuudha sana akka bartaniifani ulfaadhaa galatooma har'a viidiyoon kun dhugaa boriitu select statement keessatti warra nu gargaaran itti fufna maaliif viidiyoo kana irratti fixuu waan hin dandeenyeefan asitti dhaabuu barbaade ulfaadhaa galatooma hoolaa bulaa horaa guyyaa gaarii galgala gaarii ganama gaarii nagaatti baabaa